ድምጻዊ አንዱዓለም ጎሳ ነገ ረቡዕ ፍርድ ቤት እንደሚቀርብ ይጠበቃል። እንደሚታወቀው ፖሊስ ከቀነኒ አዱኛ ሞት ጋር በተያያዘ ጠርጥሬዋለሁ በሚል እስር ቤት እንዳስገባው ይታወቃል። ለቀናት ከእስረኛ ጋር ሳይቀላቀል ታስሮ እንደነበርም ምንጮቻችን ገልጸውልናል። በአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ከዚህ ቀደም እንደዚሁ አዲስ ዓለም የምትባለው ተዋናይት ተጠርጣሪ በታሰረችበት ወቅት ቶሎ ከእስረኛ ጋር አልቀላቀሏትም ነበር። አሁን አንዱዓለምም ከእስረኛ ጋር ሳይቀላቀል ቆይቷል። ግን ላለፉት ቀናት ያለው መረጃ የለንም። የሞዴል ቀነኒ ቤተሰቦች ልጃቸው ፍትህ እንድታገኝ እየጠየቁ ይገኛሉ። እስካሁን ድረስ ፖሊስ ከቀነኒ አዱኛ ጋር በተያያዘ ከአንዱዓለም ጎሳ ውጪ ጠርጥሮ ያሰረውም ሆነ የያዘው ሰው እንደሌለ ነው ምንጮች የሚናገሩት። ስለዚህም ነገ ረቡዕ ፖሊስ የጠየቀው የምርመራ ጊዜ አጠናቆ ለፍርድ ቤቱ ምላሽ የሚያቀርብበት ጊዜ ነው የሚሆነው። ነገ በፍርድ ቤት የሚሆነው ነገር ይጠበቃል። ምናልባትም ፖሊስ ተጨማሪ የምርመራ ጊዜ ሊጠይቅ ይችላል። አለበለዚያም ደግሞ ምን ሊፈጠር እንደሚችል አብረን የምናየው ነገር ነው የሚሆነው። በቀነኒ አዱኛ ጉዳይ ላይ የተለያዩ መረጃዎች ሲወጡ ቆይቷል። በተለይ በርካታ ሰዎች የአዲስ አበባ ፖሊስ መረጃውን አጣርቶ በትክክለኛ ምንድነው የተፈጠረው ነገር የሚለውን እንዲያሳውቋቸው ብዙዎች እየጠየቁ ነው። ግን እንደዚያም ሆኖ ግን የተለያዩ ሐሰተኛ መረጃዎችና ሰዎች የሚያሳስቱ መረጃዎች መውጣታቸው አልቀረም። ስለዚህም ነገ የድምጻዊ አንዱዓለም ጎሳ ነገ ረቡዕ ፍርድ ቤት እንደሚቀርብ ይጠበቃል። እንደሚታወቀው ፖሊስ ከቀነኒ አዱኛ ሞት ጋር በተያያዘ ጠርጥሬዋለሁ በሚል እስር ቤት እንዳስገባው ይታወቃል። ለቀናት ከእስረኛ ጋር ሳይቀላቀል ታስሮ እንደነበርም ምንጮቻችን ገልጸውልናል። በአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ከዚህ ቀደም እንደዚሁ አዲስ ዓለም የምትባለው ተዋናይት ተጠርጣሪ በታሰረችበት ወቅት ቶሎ ከእስረኛ ጋር አልቀላቀሏትም ነበር። አሁን አንዱዓለምም ከእስረኛ ጋር ሳይቀላቀል ቆይቷል። ግን ላለፉት ቀናት ያለው መረጃ የለንም። የሞዴል ቀነኒ ቤተሰቦች ልጃቸው ፍትህ እንድታገኝ እየጠየቁ ይገኛሉ። እስካሁን ድረስ ፖሊስ ከቀነኒ አዱኛ ጋር በተያያዘ ከአንዱዓለም ጎሳ ውጪ ጠርጥሮ ያሰረውም ሆነ የያዘው ሰው እንደሌለ ነው ምንጮች የሚናገሩት። ስለዚህም ነገ ረቡዕ ፖሊስ የጠየቀው የምርመራ ጊዜ አጠናቆ ለፍርድ ቤቱ ምላሽ የሚያቀርብበት ጊዜ ነው የሚሆነው። ነገ በፍርድ ቤት የሚሆነው ነገር ይጠበቃል። ምናልባትም ፖሊስ ተጨማሪ የምርመራ ጊዜ ሊጠይቅ ይችላል። አለበለዚያም ደግሞ ምን ሊፈጠር እንደሚችል አብረን የምናየው ነገር ነው የሚሆነው። በቀነኒ አዱኛ ጉዳይ ላይ የተለያዩ መረጃዎች ሲወጡ ቆይቷል። በተለይ በርካታ ሰዎች የአዲስ አበባ ፖሊስ መረጃውን አጣርቶ በትክክለኛ ምንድነው የተፈጠረው ነገር የሚለውን እንዲያሳውቋቸው ብዙዎች እየጠየቁ ነው። ግን እንደዚያም ሆኖ ግን የተለያዩ ሐሰተኛ መረጃዎችና ሰዎች የሚያሳስቱ መረጃዎች መውጣታቸው አልቀረም። ስለዚህም ነገ የፍርድ ቤት ውሎውን ተከታትለን የምንዘግብላችሁ ይሆናል። ገዳቱ ኬቲ ምቹ ዱጋ ዋሆዬ ደርቤ ላላ ብልሌ ኩንቄንቴዋን ገነ ሰዴተን ደርባን ዌልሊሳ አንዱዓለም ጎሳ ጉራ ኡመታን ጌኬሳ ወሬን አንገፋ ጀደመኒዳ ጉንጉሜ ፊ ስርቦታ ክሊፕ ሙዚቃ ካኒስ ደገፈቶተ ብራን ከንገይ ዌልሊሳ አንዱዓለም ጎሳ ዋይ ሳደት ቢዮፍ ወዱበቴ አከስ ጀደ አርቲስቲዳ ዌልሊሳዳ ዋይን ኮ ገባባን ዋኑ መከነ ዱረ ባኤ ኢብሴዳ አኒ ዳሎኒ ኮ ባሌ ጉዲኒ ኮ አሰላዳ kan hojjedhu artiidha. So kana fakkaata Anduዓለም baaletti dhalatee Arsii Asallaatti kan guddate Anduዓለም gosa as fuula namaatti ba'ee beekamtii irraan dura gaarii ofuu dabalatee hojii hedduu keessa darbuu yeroo kanas balaan guddaan isarra mudate akka turellee himama. Roobii darbe kana weellisaa Anduዓለም gosa albama muuziqaa isaa jalqabaa ayyaantu jedhu lakkisuuf akka jiru yoo ibsa kenne gaaffii dhimma kana ilaalchisuudhaan VOA irraa ka'eefiif akkas jechaan deebii kenne. Ana waaqatu carraa naa kenne guyyaa kana sani akkaataa kanaan yaadu ture garuu rabbitu kana godhee jechuudha. Waan waaqni tolche duran dhaabbatanii kanaaf waaqan galateeffadhaa jechuudha. Waaqni carraa naa kenne guyyaa har'aanatti agarsiisuu fi kana booddeellee waan guddaa akkaan hojjedhuufi jechuudha. Lalisaa Idris Adam barreessaadha. Weellisaa Anduዓለም gosaatiif walaloo sirbaa qeenxee bilillee jedhu kan barreesse isadha. Albamu muuziqaa ayyaantuu kana keessattis sirboota irra caalu isatu barreesse. Anduዓለም artistii jabaadha. Agammaatti hojiiwwan hedduu waliin hojjenneera. Bilillee kan ammaatii kaaste kanallee anatu barreesse. Anduዓለም nama of kennaa, nama komiitimentii ajaa'ibaa hojii isaa irratti qabu, muuziqaan jireenya kooti jedhee nama yaadu, galgalaaf ganama meelodii bareechuu irratti nama hojjetu waan ta'eef ani nabarra wanta jiru walaloo gaafan isaaf kennu akkaataa gaariin na gammachiisee waan hojjetuuf hedduun loogaa
Kanaafuu Andu'aalem artistii jabaa dhaloota keenyaati. Weellisaa Gadaa Hamdaas waa'ee Andu'aalem akkas jedha. Andu'aalem karaa lamaan ibsuu danda'a. Akka obboleessaatti obbolummaa hiriyummaa walitti dhufeenyaan nama waliin qabnu keessaa tokko nama yeroo baay'ee waliin dabarsinee fi waliin guddanne jechuun dandeessa. Akka artistiis immoo Andu'aalem gara ogummaa isaatiin mucaa jabaa cimaa fi enerjii guddaa qabu. Artistii Oromoo cimaadha. Sirboota qeenxee suur-sagaleen uummata biratti duraa duubaan kan dhiyeessaa ture Andu'aalem Gosaa dilbata fuulduree keenya fulbaana 22 bara 2024 waggootaaf kan itti dadhabe jedhu albama muuziqaa isaa maqaan isaa Ayyaantuu jedhu uummataan ga'uuf jedha. Tokkoffaa albama yoo hojjettu qophii barbaadaa itti qophooftee yaaddee maaltu barbaachisa jettee karooraan hojjetta. Waan tokko yoo siin taane hin diigda fa'a. Kanaaf ayyaantuu yoo hojjennu namoota hedduu taanee qophoofnee hirmaannaa nama hedduutiin hojjetame albama cimaa akka ta'uuf jechuudha. Kanaafuu ayyaantuun qophiidhaan hojjetame albama hojjechuuf immoo qophiitu barbaachisaa jechuudha. Kanaaf turre. Weellisaa Andu'aalem weellistoota Oromoo hedduu waliin ta'uudhaan roobii darbe kana Finfinnee hoteela Skaayilaatitti waa'ee albama isaa yoo dubbatetti turtii muuziqaa Oromoo ganna 8 darbanii keessatti kanaan dura albama muuziqaa inni hojjetee ture afuu himee waliigalasii albamii kana xumuruudhaaf ganna 6 akka itti fudhate himamee jira. Muuziqaawwan adda addaa isa keessaa hojiiwwan muuziqaa godinaalee 6 yookaan rukuttaa muuziqaa aadaa Oromoo 6 of keessaa qaba. Muuziqaan kudhan immoo muuziqaa fooyyaa yookaan ammayyaa xiqqoo ishee waan aadaa irratti waa daddabalamee kireetiivitii adda addaa qabu jechuudha. Bifa kanaan hojjetame. Muuziqaan kun gama walalootiin bilchina addaatiin itti yaadamee irratti hojjetame aartii woorkiin isaa kan hojjetame. Gama muuziqaatiin illee muuziqaa kam hammachuu qaba. Albeemni kun jedhamee itti yaadamee kan hojjetame. Bifa kanaan ogeessonni meeshaa qindeessan muuziqaa qindeessan illee filatamaniitu kan hojjetame. Baay'ee muuziqaa bilchaataa jenereeshinii keenyaatti jedhee naman. Ergaan wallee ayyaantuu jedhu keessatti hedduu bilchaataa baay'ee beekumsaan kan hojjetamee fi kitaabni Dr. Gammachuu Magarsaa Oromoo Naawuleej jedhu keessa akka wabiitti godhatamee hojii hojjetame ture. Kanaaf ayyaantuu jaallannee gabaabaadhallee muuziqaa gabaabaa dafee dhumu mi'aa dhumu yeedaloowwan adda addaa 6 ol kan of keessatti qabatudha ayyaantuu qofti. Kanaaf filan. Keessumaa sirba 16 xumuruun baay'ee namatti ulfaata. Nu hunduu muuxannoo qabna waan ta'eef akka kanatitti waan bareedaa dhaga'een jira waan ta'eef dhaga'uuf teessu waan ta'eef isinis baay'ee akka itti boontan abdiin qaba. Hojii nama boonsu hojii sadarkaa muuziqaa keenyaa ol guddisu ta'uusaa argeen jira nan beeka. Baga kanaan si ga'ee baga kana geessa jechuun hin barbaada. Tan dur fageessinee hoggaa laalluu fi har'a hoggaa geenyu guddinni muuziqaa afaan Oromoo eessa ga'ee hoggaa jennu tokkoffaa haalli amma gartee artistoonni keenya qaqqaxaleen ammaan tana itti oofaa jiran baay'ee nama gammachiisa nama tola. Albama muuziqaa ayyaantuuf baasiin qarshii miliyoona 7 ol ba'u Roobel Furgaasaa itti gaafatamaan dhimma beeksisaa albamii kanaa himee jira. Kunis komii kanaan dura aartii Oromoo keessatti ka'uu fi fakkeenya kan ta'edha jedha Roobel. Turtii sagalee Ameerikaa waliin taasisanii as sadarkaa kanarra ga'uudhaaf dadhabbiin keessa tare nama fooyya'aa taasiseera kan jedhu Andu'aalem egarii fi sirba afaan Oromoo waltajjii idil addunyaatti geessuu fi akka hojjetu hima. Yoo rabbi na jiraachise albama 40 hojjechuu. Garuu albama hojjechuun baay'ee ulfaata. Kaayyoon koo kanaa ta'u malee haga danda'e garuu milkaa'inaaf nan hojjedha. Kana caalaas yoo danda'e garuu immoo impaaktii guddaa gochuu barbaada. Hojii albama muuziqaa ayyaantuu kanas ogeeyyiin muuziqaa hedduun gama qindeessuu fi walsin. Akkaataa du'aa moodelistii Qananii Addunyaa ilaalchisee qorannoo geggeessaa jiraachuu poolisiin magaalaa Finfinnee beeksise. Kaadhimaa ishee kan ta'e weellisaa Andu'aalem Gosaa ammoo yeroo taateen kun raawwatee mana keessa turuu wajjin wal qabatee qorannoodhaaf gara buufata poolisiitti fudhatamuu poolisiin Finfinnee ibseera. Bal'ina oduu kanaatiif Caaltuu Badhaasoo. Du'a shamarree Qananii Addunyaa Waaqoo wajjin wal qabatee qorannoo geggeessaa jiraachuu poolisiin Finfinnee beeksise. Kutaa magaalaa Lammii Kuraa aanaa sadaffaa iddoo manneen Saanshaa'in fuulduratti kan argamu Wuddaasee jedhamurra jiraachaa kan turte Qananii Addunyaa Waaqoo bitootessa 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti halkan keessaa sa'aatii 10tti mana jireenyaa isheetii gaardafoo karaa kutaa bilcheessoo jiruun gamoo 5ffaa irraa sababa ammatti hin beekamneen kuftee wallaansaaf gara hospitaala Yaanneetitti geeffamaa osoo jirtuu lubbuun ishee dabarte.
Poolisiin magaalaa Finfinnee odeeffannoo karaa toora feesbuukii isaa qoodeen akka jedhetti eeruun akka isa ga'een garee qorattoota bakka sanatti erguun odeeffannoo teeknikaa fi taaktikaa sassaabuu akkasumas reeffi qorannoo dabalataaf gara hospitaala Minilikiitti akka ergamu taasisuu ibseera. Wayitaa Qananiin gamoorraa of darbatte mana keessa kan ture kaadhimaan ishee weellisaa Andu'aalem Gosaa qorannoof to'annoo jala oolchuu kan ibse poolisiin Finfinnee bu'aa qorannoo sanaa uummataaf ifa akka godhu ibseera. Akkasumas odeeffannoon kutaa qorannoo yakkaatiin hin deeggaramnee fi miidiyaa hawaasaa irratti qoodamaa jiran fudhatama akka hin qabnee fi namoonni odeeffannoo akkasii tamsaasan gocha isaaniirraa akka of qusatan akeekkachiiseera. Guutummaa oduu keenyaa har'a argachuudhaaf karaa toora YouTube chaanaalii Gadaa Miidiyaa Neetwoork seenuu sabiskiraayib laayik gochuudhaan hordofaa. Gadaa Miidiyaa Neetwoork utubaa qabsoo Oromoo.